Eegaa sagalee laafaa yookiin jabaa kan jedhu akkamitti kan jedhu mee jalqaba sagalee laafaa kan jedhu walii wajjiin haa ilaallu jechuudha. Egaa sagalee laafaa kan jennu kun dubbifamtoota afaan Oromoo 24 fayyadamuudhaan sagalee ijaaramanidha. Yeroo darbe ilaallee jirra afaan Oromoo kan mataasaa kan ta'e qubeewwan 29 qaba jennee jirra. 29 kana keessaa 5 dubbachiiftudha. 5 bu'uuraa sun dubbachiiftudha. Kanaafuu 5 irraa hir'isnee 24 ta'a. Egaa 24 hafan kun sagaleen tokko laafaadha yookiin jabaadha kan jedhu gahee taphatu jechuudha. Akkuma dubbachiiftuu 5 sagaleen tokko dheeraadha yookiin gabaabaa jedhanii gahee taphatan sanaa dubbifamaan 24 kun immoo walii wajjii isaaniitiin sagaleen tokko sagalee laafaadha yookiin sagalee jabaadha jechiisuudhaaf gahee qabu jechuudha. Isaan kun kan bu'uuraati jechuudha. Sagaleen tokko laafaadha yookiin jabaadha jechuudha. Asirratti hundoofnetti kan sagaleen tokko laafaa yookiin jabaa kan jennu jechuudha. Akkasuma immoo fakkeenyaa fi turtii dubbii irratti illee ammallee garaagarummaa qaba. Yeroo darbe akkuma sagaleen tokko gabaabaadha yookiin dheeraadha jennu turtii dubbii nuuf fudhannu irratti iyyuu garaagarummaa qaba jenne. Maaliif sagaleen tokko yoo irra dheeratee jiraate gara sagalee irratti fudhanna yoo sagaleen tokko immoo yeroo gabaabaa keessatti dubbatame sagalee gabaabaa jennee fudhanna jennee jirra. Akkuma sana sagaleen tokko laafaa fi jabaa jechuuf illee ammallee yeroo irratti nu hundoofna jechuudha. Garuu gara isaatti deemuun duramee sagalee laafaa kan adda baafan gaafa kan adda baafanne sagalee jabaa wajjin wal dorgomsiisnee haaluma salphaan sagalee laafaa fi jabaa adda baafachuu dandeenya jechuudha. Mee sagalee laafaa kana fakkeenya fudhannee haa ilaallu walii wajjin. Mee fakkeenya sana si tarreessu kana ilaalaa. Fakkeenyaaf nama isheen amma gidduu jirtu maa jettuun maa isheen jettuun sagalee laafaadha jechuudha. Maa nama fakkeenyaaf lama laafaa faa isheen jettuun ammallee sagalee laafaadha. Jabaa baa isheen jettuun ammallee sagalee laafaadha. Mana naa isheen jettuun ammallee sagalee laafaadha. Lafee faa isheen jettuun ammallee sagalee laafaadha. Fala laa isheen jettuun ammallee sagalee laafaadha. Adii daa isheen jettuun ammallee sagalee laafaadha jechuudha. Kanaaf kunniin sagalee laafamanii dubbifamanidha jechuudha. Kana jechuun dubbifamaa bu'uuraa 24 keessaa tokko isaa fayyadamuudhaan jechuudha. Gosa tokko bakka tokkotti qofa fayyadamuudhaan sagalee uumamanidha jechuudha. Sagalee laafaa kan jennu. Kanaaf dubbii afaan keenya irraa adda baafanna isaan kanallee asirratti dheerachuuf gabaabachuu irratti xiyyeeffatan. Dheerachuuf gabaabachuun asirratti dhiibbaan qabu yookiin murteessuu hin danda'u. Sagaleen tokko laafaa ta'ee dheeraas ta'uu danda'a gabaabas ta'uu danda'a. Sagaleen tokko immoo jabaa ta'ee dheeras ta'uu danda'a laafas ta'uu danda'a. Kanaaf gaheen isaanii waan garaagaraati jechuudha. Dubbifachiituudha achirratti kan gaheen qabu waa'ee laafaa fi gabaabaa irratti asirratti garuu waa'ee dheeraa fi gabaabaa irratti gahee kan qabu dubbachiiftuudha. Waa'ee sagalee jabaa fi laafaa irratti gahee kan qabu dubbifamaadha jennee jirra jechuudha. Egaa kan haala kanaan sagalee laafaa tokko sagalee isinii adda baafachuu ni dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo mee sagalee jabaa immoo walii wajjin ilaallu. Sagalee jabaa. Jabinni sagalee akkuma sagalee laafaa dubbachiisota irratti hundaa'a jedha. Jabinni sagalee akkuma sagalee laafaa sana dubbifamtoota irratti hundaa'a. Akkuma dubbifamaan sagalee laafaan tokko dubbifamtoota irratti hundaa'a jenne sana sagaleen jabaallee dubbifamtoota qofa irratti hundaa'a jechuudha. Uumamsa sagalee jabaaf bu'uura kan ta'e sagalee laafaadha. Jechuun sagaleen laafaan kun jiraachuu qaba jechuudha sagalee jabaa argachuudhaaf. Kanaafuu sagalee jabaan kun kan dhufe sagalee laafaarraa akkamitti dhufe walii wajjin ilaalla. Garaagarummaan sagalee laafaa fi jabaa gidduu jiru yeroo irratti hundaa'edha. Kana amma kan adda isaan taasisu. Sagaleen tokko laafaadha yookiin jabaadha jennee adda baafachuudhaaf turtii dubbii sagalee sana irratti hundaa'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha sagaleen jabaan yeroo sagaleessinu turtii inni fudhatu sagalee laafaarra hin dheerata jechuudha yookiin yeroo caalaa fudhata jechuudha. Jechuunis sagalee jabaa uumuuf yeroon barbaachisu sagalee laafaa uumuuf yeroo barbaachisu irra waan caaluuf. Mee fakkeenya sodaa jedhu kana ilaalu mee fakkeenyaaf jechi sodaa jedhu sodaa laafaadha sodaa in dheerata waan ta'eef yeroon inni irra fudhatu yeroo inni sodaa jedhu kanarra fudhatu sodaa jechuu fi sodaa jechuun garaagarummaan yeroo hin jira jechuudha osoo tilmaamne ilaalle fakkeenyaaf sagalicha immoo qofa keessaa adda fuunee fakkeenya daa jennu kana immoo daa sodaa gaafa jennu garaagarummaan yeroo jira jechuudha. Garaagarummaa yeroo jechuudha. Kanaafuu yeroo itti dabalamaa dhufu kana yookiin yeroo sa'aatii dabalamu kanatti irratti maal ta'a
dubbifamaan tokko akka dabalu hin taasisaa jechuudha. Fakkeenyaaf sodaa isa jennu kanaa fi soddaa isa jennu kanaa sodaa jenneerra isa kana soddaa jechuudhaaf dirqama daa inni jedhu kun dubbifamaa biraa dabalachuu qaba jechuudha. Dheerachuudhaaf yeroo san fudhachuudhaaf. Kanaafuu yeroo jedhame san fudhachuudhaaf daa lama ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu soddaa ta'a jechuudha. Kanaaf kaama soddaa inni jennu kuni dubbifamaa gosa tokko lamaan barraa'ee jechuudha. Dubbifamaa gosa tokko lamaan barraa'eet maal ta'e sagalichi jabaatee dheerataa jechuudha. Jabaatee too yeroo dheeraa fudhata yookiin immoo amma yeroo dheeraa yoo hin jedhu sa'aatiin lakkaa'ee dheeraa jechuu osoo hin barbaadin amma wal bira qabnee dorgomsiisna sagalee laafaa fi jabaa kana jechuudha. Wal bira qabnee dorgomsiisneeti yeroo kan jennu jechuudha. Fakkeenyaaf mee osoo fakkeenya jechi sodaa jedhu kun sakandii tokko kan fudhatu ta'ee dubbachuudhaaf jechi soddaa kun immoo isarra waan ta'e yookiin sakandii tokko tuqaa shan yookiin waan ta'e wayii hin dabalata jechuudha. Yeroo ta'e wayii maayikiroo sakandii waan ta'es ta'u hin dabalata. Kanaafuu garaagarummaa yeroo san irratti hundoofnee haala sana adda baasuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf karaa, karra, gadaa, gadda, gubaa, gubbaa. Asirratti tarii jechuun yeroo inni jedhu kun ammaan walitti adda baasee akkasitti akka salphatuuf malee kan ispeesifikaalii sagaleen tokko yeroo dheeraa fudhata yeroo gabaa fudhata kan jennee ilaallu sagalicha birsagicha jechuudha sagalicha keessatti. Kana jechuun fakkeenyaaf amma sagaleen daa jedhu kun isa qofa ispeesifikaal ilaaluu dandeenya jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf yeroo tokko dubbifamaan baay'inni dubbifamaa dhufu yookiin lama yookiin tokko ta'ee dhufe dubbifamaan sagalee sun dheeraa fi gabaabaa waan ta'uuf yeroo sana karaa sana illee safaramuu danda'a jechuudha. Garuu yoo amma kan safaruu dandeenyu karaa sagalee jabaa fi laafaa jedhu kana qofaan safaruu danda'uu qabna jechuudha yeroo sagalee jabaa dubbisnu. Seera katabbii afaan Oromoo keessatti sagalee jabaa agarsiisuuf dubbifamaa tokko si'a lama katabna jechuudha. Akkuma armaan dura fakkeenyaaf soddaa jedhe kana jabina sagalee soddaa jedhu kana agarsiisuudhaaf dirqama dubbifamaa gosa tokkoo san lama goonee barreessina jechuudha. Dubbifamaa gosa tokkoo san lama goonee barreessina. Yeroo sana maal ta'a? Soddaa ta'a jechuudha. Garuu amma dubbifamaa gosa tokko hin fadame sodaa ta'a jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf sammuu. Kanarraa maal hubannaa dubbifamaa gosa tokko lama goonee barreessina jechuudha. Yeroo sagalee tokko sagalee jabaa taasisna. Egaa asirraa akkuma sagalee gabaa fi dheerarraa hubannu sanatti sagalee gabaa fi dheerarratti dubbachiif tokko yoo daballe yookiin irraa hir'isne jechi afaan Oromoo sun hiika isaa guutuutti ni jijjiirata jennee turre akkuma sana har'allee kan hubannu maalidhaa dubbifamaan tokko yoo itti hir'ate yookiin yoo itti dabalame jechichi guutuutti hiika isaa jijjiirachuu kan danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf sammuu hiika isaa waan garaagaraati. Maaliif dubbifamaan emmii tokko waan dabalameef jechuudha. Dubbifamaan maan tokko waan dabalameef yookiin waan irraa hir'ateef jechichi hiikaa garaagaraa taasisaa jechuudha. Kanaaf asirraa akkasitti hubannee yeroo sagalee tokko sagaleessinee barreessinu dubbii afaan keenyaa fi harka keenya wal simsisuu danda'uu qabna jechuudha. Jalqaba barreessuun dura jechi sun hin jabaatamu laafa jennee adda baafachuu danda'uun dirqama jechuudha. Kanaaf dubbii afaan keenya sagaleessuun gaafa uumamu soddaa kamtu jechuun jechicha kamtu barraa kan jedhu akkamitti barraa kan jedhu adda baafannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma jecha gadaa jedhu afuran gadaa barreessuu yoo barbaade gadaa amma gadaa jedha jechi gadaa jedhu kun daa inni jedhu laafadha. Kanaafuu daa tokko qofa fayyadama. Namni baay'ee yeroo dogongortanii gaddaa jettanii barreessan jira gaddaa hiikkaan qaba jechuudha. Hiikka isaa guutuutti jira ta'e daa lama gootanii gaddaa hin ta'u jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf gubaa ani fakkeenya jecha gubbaa jedhu barreessuu barbaadetan gubaa jedha baa tokko qofa fudhadhe yoonan barreesse gubaa ta'a hiikka isaati ani garuu gubbaa jechuun barbaade. Kanaafuu yerootti dubbifamaa sana sagaleessinu adda baafannee yaaluu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf wanta barreessinu sana barreessuun dura sammuu keenya keessatti isa yaadne sana dubbii afaan keenyatiin sagaleessaa barreeffamatti jijjiiruu danda'uu qabna jechuudha. Asirratti immoo seera jabaachuu fi laafuu afaan Oromoo kanarratti xiqqoo seera kanaan kan hin hordofne jiru haalonni tokko seera kan hin hordofne fakkeenyaaf qubeelee dachaa afaan Oromoo afran qubeelee dachaa afaan Oromoo qubeeleen yookiin dubbifamtoonni dachaa afaan Oromoo seera jabaachuu fi laafuu kana hordofuu irratti garaagarummaa qabu. Kana jechuun ulaagaan isaanii adda jechuudha. Maaliif sagaleen tokko jabaadha jechuudhaaf dubbifamaa gosa tokko lama walitti aansinee barreessinaa jenna. Garuu dubbifamtoota sun warra qeenxee qofaaf hojjetaa jechuudha. Garuu warra dachaa yookiin dachaa sagalee dachaa qaba yookiin warra qeenxeen ta'in kana
akkasitti lama sagoonee barreessuu hin dandeenyu. Lama goonee barreessuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf amma mee jecha hodhe jedhu kana fudhaa. Hodheen kun amma hodhees ta'uu danda'a, hodhees ta'uu danda'a. Wanta adda beeknu hin jiru. Hodhees ta'uu danda'a, hodhee jechuu danda'a. Fakkeenyaaf jecha kana hodhe gaafan jedhu laafee dubbifama. Hodhe gaafan jedhu jabaatee dubbifama. Kanaaf gatii hodhe jedhee jabaatee dubbifamuuf sagalee dhaa jedhu yookiin immoo dubbifama dhaa jedhu lamaan barreessee yoo jedhe seera afaan Oromoo keessatti hin hordofamu jechuudha. Dhaan dubbachuu qubeeleen dachaa lama ta'an ol ta'anii barreeffamuu hin danda'an. Kanaaf isa kana immoo akkamittiin adda baafadharee hima keessa gashiin adda baafadha. Wanta jechuu barbaade sana ibsachuudhaaf hima keessa gashuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf mee hima keessa gashinee haala ilaallu jecha hodhe jedhu kana. Caalaan harmee hodhe. Caalaan harmee hodhe. Amma maal jedhaa jechuudha caalaan harmee hodhaa jiraachuu harmee hodhe. Laafee dubbifame jechuudha. Garuu isuma kana immoo fakkeenya caalaan uffata hodhe. Caalaan uffata hodhe. Maal godhee caalaan uffata hin hodhe jechuudha. Amma asirratti hodhe lafafseen dubbisee akkaataa galumsa himichaa irratti hodhe jabeesseen dubbise akkaataa galumsa himichaa hima irratti jechuudha. Kanaaf sagaleelee dachaa yookiin immoo qubeelee dachaa tokko jaba yookiin laafa jennee adda baafachuudhaaf hima keessa gashuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaafuu isa sana hima keessa galchitanii akkasitti laafadha yookiin jabaadha jennee adda baafachuu dandeenya. Fakkeenya biraallee baay'ee jira jechuudha. Qubeelee dachaa kanarratti adda baafachuu ni dandeenya jechuudha. Akkaataa galumsa isaatiin adda baasnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni bira ammoo ammallee seera jabaachuuf laafuu kana keessatti mee waan tokko ilaallu. Afaan Oromoo keessatti jabinni sagalee gidduu jechaa qofatti argama. Jalqaba yookiin dhuma jechaa irratti sagaleen afaan Oromoo jabaachuu hin danda'u jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Jechi tokko sagaleen tokko laafadha kan jennu iddoo fedhe dhufuu danda'a jecha keessatti. Garuu inni jabaa jennu kun immoo afaan Oromoo keessatti gidduu jechaa qofa dhufa. Gidduu jechaa qofa hiriira jechuudha. Dhumarra yookiin jalqabarra dhufuu hin danda'u. Kun seeruma afaan Oromooti. Dhumarratti dubbifamaa lama fayyadamuu hin dandeenyu, jalqabarrattis dubbifamaa lama fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Garuu ammallee isatti kan beeku qabnu inni kun warra qubee dachaa hin dabalatu. Qubeen dachaa yeroo lamaayyuu lama yeroo hundumaa jechuudha. Fakkeenyaaf dhaa yoo fudhannee daa fi haa qaba waan ta'eef walii wajjii isaaniitiin akka lamaatti lakkoofnu qeenxee miti isaan dubbifamaa tokkotti lakkaa'amu waan ta'eef wanta akkasiin fudhannu jechuudha jalqabarratti maaliif namni tokko yeroo baay'ee maal jedhaa daa fi haan waliin yoo barraa'eef dubbifamaa lama waan ta'eef kunoo jabaatee jedhu kun garuu seera dubbii dachaa sanaati malee seera waa'ee qeenxee miti kun kan jechaa jiru qeenxee irratti jechuudha. Qeenxee irratti afaan Oromoo keessatti jecha afaan Oromoo keessatti jalqabarras ta'ee dhumarras sagaleen jabaachuu hin danda'u. Kan ta'u maalidhaa gidduu galaa jechuudha. Fakkeenyaaf baddaa amma baa inni jedhu kun jalqabarratti laafadha. Inni booddeen immoo dubbifachiiftu dhufee kanaafuyyuu gidduu jira jechuudha. Gidduu jira jechuudha. Fakkeenyaaf bakakkaa kan jedhu kunillee gidduu jechaa jira jechuudha. 8 kan jedhu kunillee amma fakkeenyaaf dhumarratti taan tokko jira. Amma taakna lama gochuu hin danda'u. Dhayyamamu seera afaan Oromoo keessatti hin jiru wanta akkasii jechuudha. Dhorkadha. Dhorkadha. Kanaafuyyuu afaan Oromoo keessatti jechi jabaan yeroo kamiyyuu gidduu galaa kan adda baafannee ilaaluu danda'u qabna jechuudha. Jalqabarratti jabaachuus hin danda'u, dhumarratti jabaachuus hin danda'u. Garuu dogongoraan barreessuu dandeenya waan ta'eef kan adda baafannee ilaaluu dandeenya. Kanaaf haala sanaan sagalee jabaan yeroo hundumaayyuu jalqabaa fi dhumarratti jabaachuu hin danda'u jechuudha. Egaa ka dhaggeeffattoota koo har'a hamma tokko sagalee laafaa fi jabaa maal akka ta'e adda baafattaniitu jedhee yaada. Adda baafattaniitu yaada. Akkuma gaafduu asitti mee kun foormulaan biraan jiru shaakaluu qofa wanta afaan keenyaan jennu harka keenyaan barreessuu danda'uudha, wal simsiisuu danda'uudha. Kanaaf hamma tokko hubattaniitu jedhee yaada. Irra deebi'aatu immoo shaakalaa, irra deebi'aatu yaalaa sagaleen tokko laafaadha moo jabaadha kan jennu dubbii afaan keenyarraa adda baasnee hubachuu dandeenya jechuudha. Tole har'a waan dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jedha. Namoonni amma iyyuu irra deebi'an jira. Namoonni immoo chaanalii kanaaf haaraa sabiskiraayib godhaa. Akkasumas laayik gochuun yeroo keessatti warra barachuu barbaadan biraan naaf haa isiniin jedha. Har'a waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Yeroo itti immoo waa'ee irra butaa walii wajjin ilaallaa kutaa barnoota 5ffaa itti dhufu irratti waa'ee irra butaa maal akka ta'e walii wajjin ilaallaa.